मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक واو 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 ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله أبونا مول جالة عند ربي ولينا جو وسما جنو قربان ديو يوم إبسشا ماكي فوق سورة متنبا فد إذا توقع كم تسر يرو أبو دولا في مه سورة متنبا فدو ما شاء الله عند البرو congratulation والله نمني والجالة وكنا فجين الرأيو البرو دفي هدونا ما قمتشيس ما شاء الله الراجل أبو الراجل من والله ما شاء الله تبارك الله أبو سنة تاتر دوغا ربي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا التيك توكين كنندي واي إبساتي في واي ماكي أوفان قوتمو قبقو يا ما شاء الله الراجل شو قبضنا أبو والله ادو تيكا دوغا ربي ما شاء الله ادونا هولا ينزل دينتني هنا أفتني هنافتن قبطن نقلش ربي نجولي ولدتي قبه هيدا خلاص ولدتي والكيسة سينان خلاص ما جلن سلا على سنة الله ورسوله على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سنة ربي دين والفوراني جارتي iman kesan hakada softi bai satan di kada di badda tu madu firra tataraga jirada warri mo isan jalatan ni duranu parsanti di bagesa parsanti sadi akana si di kalli wallisanin ko bangkam non warri si jalatan mo kashti wandi I love you so much baga gammadan baga wadu mangamane doai go da fira bo priorina dere suk kashti yo jole na mantu ina jole amala kabeti no in jalan na khalas aku misin wan hola isin fakatu jalatan nulle bala sidatin fakkaatu jaalanna kuyini jaalanna kuyini waan jaalannuuf akka kuyini san ta'uu barbaannetti nulle warri xixiqqoon kun okkee warra amala qabu kana jala deemnee amala irraa barannee akkasitti jireenya abbaan manallee gaafa rabbi nu qannee akkasitti jiraachuu barbaanna. Oke sini gale amo holeyin sure gara fundura asan gara duba tindira tanazzala demtani wanjedina ani ko bangabu I am English himbeku bas I am English himbeku garu mi English ani nama Englifat himbeku hasa humbeku male I am very English okay sini gala English kun ani intara Ingilifat baka ummata adisan an ummata adisan tenalala ane akasi Ingilifan be na so kana tikko na dibe samoni rature na dibe male kana himbe ne male inshallah arabi kesa hoda ci debisa okay Ingilifan tikko rature tikko biya de me rature nan baka sima me mar goda sin so biyo itun demne astaghfirullah lazim suma kesa kiji babara dabaro isinille so mara kongi la kijibu faayidaan qabu akkasi ani ijoollee xixiqqoo tanammoo qubaan qabu duraanuu illaalu akkasuma bira tara akkuma shugguxi illaaltu sanitti bakka nu karaa shugguxiin deemterra deemna alhamdulillah namni karaa shugguxii irra deemterra deeme maaf kijibda qara hin kijibne bar wanna jedhee bas ingiliffan beeku dhuguma ingiliffan beeku ani isin kolfisiisuuf taphachuu manni akka kolfaa yeroon argitu akka fataa jedhu manni warri isin hin taane yaa warri fataa jedha eshtiyoon diya kolfa taphadha kanaas waan badaan dubbannu nu wal kabanyaa isin jaalanna badaan manni malee waa gallakkisee rabbii kee ana sirraan ariyaani har hordoftoota amantaa musliimaa kan taatan hunduma keessan baga ayyaana eeditiin isin gahe eedii mubarak isin jechuun jaaladha baga ittiin isin gahe egaa
jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyiseetu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenya isiniif haa baay'atu isin jechuu hin dagan. Har'a viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti na wajjin tura. Viidiyoo kana isheen laayik gochuu hin dagatina. Egaa sooshaal miidiyaa kanarratti jaalala fakkeenya ta'anii sapiraayisoota adda addaa gara sooshaal miidiyaa kana onlaayiniidhaan kan turan biyya har'aa ibsishaa fi maakiin qaama wal arganii abjuu namoota hedduu kan ture milkaa'etti kan jirudha. Egaa jaalalli isaan waliif qaban sooshaal miidiyaa kanarratti fakkeenya namoota baay'eef kan ta'u yoo ta'u namoonni baay'een wal bira dhufanii wal arguu isaanii kan hawwaa turan akkasumas maatii makiitii fi maakiin ibsishaa isaan duubaa ta'uudhaan jaalala isaanii kana dhugoomsuu yoom dhugaa ta'a yoom wal biratti argaman jedhanii warroonni gammachuun kun yoom nuuf milkaa'aa jedhanii gammachaa turan bakka gammaddan isiniin jechuun barbaada. Akkasumas maakii fi ibsishaan wal arguu keessanii bakka gammaddan bakka rabbiin nagaadhaan wal isin agarsiise jaalalli keessan haaluma kanaan itti hafuuf isiniin jechuun barbaada. Egaa namoonni hundumtuu akka itti gammaddan abdiin qaba. Kanaafuu viidiyoo kana isheen laayik gochuu hin dagatinaa. Doktor guyyaan irraa maali? Guyyaa faaxee fi madaamin booksii wal qabatu rabbi na nyaatu. Maaliif? Faaxee meeqatu booya jechuudha. Faaxee meeqa. Mee faaxeen madaamin dhugamaan si eeyyamuu diddee booyaa jirtu. Maal gootaafis? Si goona. Faaxeen dhugamaan madaamin si eeyyamuu diddee tiriin booyaa jirtu. Lakkoon tokko barreesse. Kama dhugaamu? Bakka teettee ta'aa kana booyaa jirtu. Tajaarsa boochiftu? Yookiin boochisaa jirtu jaarsa kee. Lakkoon tokko barreesse. Furmaata godhuuf qoy barreessa jedhanii lafti ramadaanaa takka itti ergatti na fakkaate. Mee tan akkam argitaan? Banne tunfaa banne hidhiini fi akka jiru subhaanallah. Astaghfirullah. Hidhasiin ramadaan maa fi alwalad. Si rakkoo kee furamuu qabnu. Seentee jirti doktor rakkoo furaa fi kaa tun seentee jirti seente ta hidhii furdoo sun badii foloyyuun goone na fakkaate tan akkam argita furmaatan gootaa mee doktor? Enu jimmaati. Sa'aadaa jimma. Maa baastan? Foloyyuu nan goone. Ati foloo nan godhuun garaa si nyaate ani gadda keessi wajjin gadda inshallah ammallee madaamii ta'e rabbi duudaaf gara addaan isinaa godhu. Duudaaf gara walitti isinaa kaasu. Bushitti. Doktorri gajabanii dhorga ramadaan ni cabe. An gadda keessi wajjin gadda inshallah. Kalba. Baguma sididde yusi baguma sididde. Kaarrichi baxabbate. Isa lakkata. Saritti. Takkana tana maal jette? Kalba akkana tana dadhabne. Sila yoon miliyoona galanii yaa doktor itti jallatte. Miira san keessaa baatana dubbisa. Jiraatu baatte miliyoona kana doktori. Miliyoona.